Ashamaa harka funee akkam jirtu oduu tibba kana ulfaataa fi sooshaal miidiyaa irraa olii gadi adeemu tokko qabannee isiniif dhiyaanna. Oduu faana Keessaa turu an qaxalee keessaniif tudha. Oduu hangafootaan Israa'el kibbaa fi baha Libaanoositti haleellaa jabaa banuun ibsi. Israa'el buufataalee Hezbolaa 300 ol ganama kana haleeluun ibsitee jirti. Haaluma kanaan Israa'el waa'ee waraana bante kana quba qabaadhu jechuun Ameerikaa beeksistee jirti. Kana malees Israa'el haleellaa Hezbolaa irratti gaggeessuun wayita cimsitaa jirtutti lammiileen Libaanos biyyattiitti gama kibbaa jiran akka garee Iraaniin deeggaramu Hezbolaa irraa akka fagaataniif ergaa bilbilaan itti ergaa jiraachuun himame. Haleellaan Israa'el kibba Libaanos keessatti gaggeessaa jirtuun aarri duumessa samii fakkaachuurra ga'eera jedhame. Aanga'oonni Libaanos lakkoofsaan haleellaa qilleensa Israa'eliin har'a raawwateen kan haaraa beeksiste. Haaluma kanaanis hanga ammaatti yoo xinnaate namoonni 274 kan ajjeefaman yoo ta'u isaan keessaa 21 daa'imman akka ta'an ministeerri fayyaa Libaanos himani. Akkasumas namoonni 1,024 madaa'uun isaanii ministeerri kun itti dabaluun beeksiseera. Israa'el haleellaa Libaanos irratti wayita cimsitee kanatti kumaatamni baqachaa jiraachuun haleellaan boombii Israa'el naannoo magaalaa qarqara galaanaa Xiiroos dabalatee kibba Libaanos keessatti itti fufee jira jedhame. Jiraattonni kumaatamaan lakkaa'aman naannicharraa gara Beeruutitti baqachaa akka jiran himamaa jira. Maarree dhaggeeffattoota koo macaafni qulqulluun gaafa dubbatu akkas jedhee dubbata. Macaafa uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 15 kunoo ani si wajjinan jira, iddoo ati dhaqxu hundumatti sin eegaa, biyya kanatti sin deebisaa, waan ani sitti dubbadhee siif raawwadha malee siin gatu jedha. Biyya Libaanos kana keessatti yeroo baay'ee rakkoowwan garaagaraa ni uumamu. Haa ta'u iyyuu malee gargaarsi fi gaarummaan Waaqayyoo waan isaaniif baay'ateef ijoolleen biyya keenya fi jiraattonni magaalichaa har'a gahanii jiru. Ammas Waaqayyoo inni amananne barootaaf haalota keessatti isin gargaaree ammas isin wajjin jira. Isin hin dhiisu, hin sodaatinaa. Garuu warri alaala jirtan taatee kanaaf ajandaa gootanii irratti kadhachuurra ajandaa gootanii irratti dubbachuu jaalatu malee. Garuu inni guddaan wanti nuti beeknuu qabnu sabni keenya hundinuu biyyi kun akka ooltuuf araara kadhachuudha. Kadhanni keenya biyya lafaa kanaaf furmaata. Rakkoo baqachuu osoo hin taane rakkoo keessa dhaabbannee furmaata Waaqayyoon biraa barbaaduu qabna. Hanga ammaatti waan na dhaggeeffattaniif ulfaadhaa. Oduu faana Keessaa ture an obboleessa keessaniif tudha. Oduu wayitawaa bifa kanaa qabadhee akkasii dhiyaadhuuf sooshaal miidiyaa koo hundumaa bira dhaabbachuun na deeggaraa jechuun hawwii koo yeroo hundumaati. Waan na dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.